Humni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Hona Kaachisii keessatti diina irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun injifannoo argachuu isaa beeksise. Odeeffannoon maddeen irraa argame akka mul'isutti gurraandhala 26 bara 2026 Waboon tarkaanfii cimaa diina irratti fudhateen loltoonni diinaa hedduun yoo du'an hedduun immoo madoo salphaa fi ulfaataa ta'uun isaanii ibsameera. Tarkaanfii kanaan meeshaaleen waraanaa hedduun keessumaa qawwee akaamaa 15 kaazinaa rasaasaa fi hidhannoo guutuu waliin akkasumas dhodhootuuwwan akka F1 fi dookumantiiwwan garaagaraa hedduun harka Waboo seenuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Injifannoon kunis humni Waboo qindoomina olaanaa fi dandeettii gahaa akka qabu agarsiisee jira. Kana jechuun Waboon qophii fi qindoomina guutuu qabaachuun tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhachuu danda'uu fi bu'aa qabatamaa argamsiisuu isaati. Haala wal fakkaatuun Ona Meettaa Roobii keessattis Waboon tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun injifannoo boonsaa argateera. Uummanni naannichaa injifannoo argame kanaan gammaduu isaanii ibsanii hanga kaayyoon qabsoo Oromoo galma gahutti jabaannee waan dandeenyuun Waboo cinaa dhaabbanne jechuun ibsaniiru. Injifannoon kun uummata Oromoo biratti abdii fi onnee haarawaa uume qindoominni humna Waboo fi kutannoon uummata Oromoo qabsoo cimsuu isaa agarsiiseera. Yeroo fi bakka adda addaatti tarkaanfiiwwan Waboon fudhataman diina irratti injifannoo argamsiisuun bu'aa mooraa qabsoo Oromoo cimsuuf bu'uura cimaa ta'eera. Tarkaanfiiwwan laalessaa fi injifannoowwan kun humni Waboo fi uummanni Oromoo waliin hojjechuun akka itti fufuu fi qabsoon bilisummaa Oromoo hanga galma isaa gahutti kan cimu ta'uu addeesseera. Injifannoon uummata Oromoof.